biyya isaanii keessaa akka baafamanii fi irratti jechuudha kan isaan iyyata galfachaa jiranii. Akkuma beekamu shamoona darbe keessatti hojjettuun biyya Philippine kan taate kuweet keessatti ijoollee arabaa ajjeeftee haala sukkaneessaa ta'een amma immoo lammii isaanii dhaabanii yookaas immoo imbaasiin biyya Philippine ta'e kun biyya isaanii keessaa akka ba'uu fi iyyachaa jiru jechuudha. Nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii hannagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa akka taatan abdiin qaban mallee nagaa ta'a isheen jechuu jaalladha. Akkuma beekamu jechuudha samoona darbe keessatti hojjettuu Philippine kan taate jechuudha sababa madaamishiitiin walaarsiteeni daa'ima xinnaa fuutee maashina uffataa yookaas immoo gaseelii jenna akka keenyatti naannoo biraatti immoo Assalaafa waan akkasii jedhu sinin jedha akka naannootti arabni kun iyyuu garaagarummaa qaba. Isa keessa kaa'uudhaan maashina keessatti daa'ima daaktee ajjeeftee haala sukkaneessaa ta'een jechuudha. Namni hundumtiyyuu baay'ee kan gaddedha jechuudha dhugaa dubbachuudha fi wanti isaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'eenis immoo murtiin du'aa ishee irratti fudhachuu qaba. Madaaminoo ishee arsite daa'ima irratti akkas gochuu hin qabdu jechaa turtanii anisa kanas immoo ifudhanne jechuudha yaada mataa koobsachuudha. Kan dhufee jira maaliif namni gaafa waan tokko balleessu itti yaade yookaas immoo fayyaa ta'eetii miti jechuudha sammuusaa gaafa likkii hin taane jechuudha namni gaafa aaree fayyaa miti jechuudha yeroo sanaa fi sammuusaa gallakkisee nama maraatedha jechuudha wanta godhuu fi wanta dhiisuu hin beeku jechuudha wanta yeroo sanatti sammuusaatti dhufe wanta yeroo sanatti baqa godhi wanta jedhuunutu wajjin jira seexanni jechuudha seexanni immoo yeroo hundumayyuu balleessuu ajjeesuu wanta akkasiiti jechuudha wanta nuti yeroo baay'eetti dadhabne wanta nuti yeroo baay'ee jechuudha itti karoorsine haal takkatti akka nuti balleessinu gooti jechuudha haarii keenya sana keessaa nutti fayyadamtee maaliif jireenya akka dhaabannee ilaallu kana miti jechuudha tokkoon tokko keenya mana maatii naamusa qabanii galuu dandeenya kaasaanii garuu hojjechiistuu isaanii hojjechiisaa isaanii baay'ee kan isaan rakkisan jechuudha yeroo hundumayyuu boqonnaa kan isaan dhoowwatan hojii wajjin jechuudha sammuu isaanii hamma gallakkisee hamma maraatutti jechuudha kan irra gaantu jiru maaliif ijoolleen keenya hedduu isaanii yeroo isaanitti uffata isaanillee baafatanii yeroo isaan itti maraatan hedduu isaanii in argina jechuudha. Kana jechuun namni gaafa aaree deemsa keessa wanta godhu hin beeku jechuudha. Isa kana immoo kan isaan gargaaruu danda'u seexanadha jechuudha. Kana jalaa ooluudhaaf garuu duraan dursinee jechuudha. Maaliif akka biyyaa baanee itti yaaduu qabne jechuudha. Maaliif akka biyyaa baane eessa akka jirru warri nuti keessa jirru sun immoo eenyu akka ta'an maal akka ta'an isaan kana gargar baasnee hubannee jechuudha sana booddee yeroo hundumayyuu jechuudha akka amantaa keenyatti obsa akka nuuf laatu jechuudha wanta baaneef kana galmaan ga'annee waan hunduma keessatti iyyuu akka gara biyya keenyatti deebinuu fi waaqayyoon obsa kadhachuudha jechuudha. Obsa yoo hin qabaanne obboloota koo biyya namaa kana keessa halkan takka buluu hin dandeenyu jechuudha. Hojiin hojiidha. Isaan namatti iyyuu wanta baay'eedha jechuudha. Sammuu keenyarra kan jiru wanta baay'eedha jechuudha kan nuti baannee deemnu jechuudha. Maatiin keenya haalli biyya keenyallee sirrii miti. Akkamitti baqa waan baay'eedha jechuudha. Kanaaf obboloota koo hojjettuun kun otoo kan biyya keenya ta'e dhugaa dubbachuuf namumti baqa ba'ee dubbatu hin jiru jechuudha baay'ee imbaasii isaanii imbaasii baay'ee jabaatadha jechuudha biyyoonni biraa hamma kana iyyuu jechuudha dhaabataniiti jechuudha kan isaanis dhiidhaaf falmaa jiranii duhuu hin qabdu wanta ba'uun irra jiraatu hin baasna gumaas haa ta'u jedhanii akkasitti jechuudha kan dubbataa kan falmaa fi jiran dhaabatanii mucayyoon kunis immoo yeroon akkas godhutti of hin beeku haadhatu na aarsee haadhatti jedhee akkas godhee jette dhugumaan otoo sammuushi gadi lakkisne ta'ee otoo sammuushi nagaa ta'ee yoo waan balleessite yookiin haadhattiidhaan wanta gooti jechuudha yookaan immoo baatee baduu dandeessi jechuudha. Egaa obboloota koo wanti nuti goonu nu qofaayyuu miidha miti jechuudha biyya keenyallee miidhuu danda'a namoota jechuudha hojjetanii of jijjiiruudhaaf namoota rakkina garaagaraa keessa baqa qarshii isaaniillee gadi dhangalaasanii gara biyya namaa deemanii
otoo hojiin hojjetin reefu kan biyya namaa keessa seenan jechuudha. Maatii isaaniitiif jedhanii, obboloota isaaniitiif jedhanii, ijoollee isaaniitiif jedhanii isaaniyyuu gaafa nuti wanta tokko balleessine lammii biyya akkasiiti jedhanii biyya sana keessa baafamanii miidhamuu danda'u jechuudha. Hamma mucayyoon kuni lubbuu ishiitti illee hafuushii shakkii qaba jechuudha. Maaliif biyyoonni arabaa jechuudha seeronni isaanii baay'ee cimachuudha. Nama isaanii ajjeefte taanaan siinis inuma si ajjeesu jechuudha. Isaanii amma kanayyuu poolisiitti geessanii akka isaan qabsiisanii ani hin beeku jechuudha. Isaan bakkatti wanta si godhu jechuudha. Kanaaf jechuudha amma sababa mucayyoo kanaatiin lammi sunillee achi keessaa akka baafamuu fi sabni achi keessaa iyyachaa jiru jechuudha. Obboloota kooyi baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Mucayyoon kun amma mana hidhaa keessatti illee yoo hidhamte illee bara ishii hundumayyuu achi keessatti hidhamtee achi keessatti tortorte waan baay'eetu ishii mudate jechuudha. Yoo duute illee lubbuu ishii illee dhabde bakka lubbuu ishii qofayyuu dhabuu miti jechuudha. Harka ishiititti jechuudha. Lubbuun daa'ima kanaallee kan bahe inni kunillee harki ishiillee dhiiga qaba jechuudha. Yoodhuma duuteyyuu boqonnaa hin qabdu jechuudha. Obboloota koo kanaaf eessa akka jirru maalirra akka jirru darbines immoo jechuudha. Sababa keenya namoonni baay'eerra miidhamni gahuu akka danda'u itti yaaduu haa qabaannu shiniin jedha. Golli nuti jiraannu biyyi namaa kuni haadha keenya abbaa keenya miti lammii keenya miti in hojjannee of jijjiirra jenneeti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kan biyyaa baane ani jechuudha yeroo biyya keessaa bahu eenyumtiyyuu taananii itti tolee yookaan bashannanaa miti jechuudha. Biyya namaa kana keessa kan dhufne hojjannee of jijjiiruudhaaf yoon biyya koo keessatti waggaa 10 rakkachuurra waggaa 2 jechuudha. Biyya namaa bakka namni naan agarre gola namaa sana keessatti rakkadhee bakka hojjedhee gara maatii kootti deebi'ee ofii kootis jijjiiree maatii kootis jijjiiree wanta godhachuudhaan malee sana amma sana rakkadhee too'i gara biyya kootti deebi'uun of wayya jenneeti kan of amansiifne biyyaa baanu jechuudha. Garuu gaafa biyyaa baanee kallattii adda addaatiin jechuudha kan nuti wanta manaa baaneef dagannu shiniin jedha. Kanaaf jabaadhadha obsa horadhaa waan hunduma keessatti yeroo hundumayyuu yeroo haartan jechuudha. Yeroo haartan sanatti duraa duuba keessan maaliif akka banaa baatan immoo eessa akka jirtan warri simbira jirtan sun maal akka siniif ta'anii garee garbaafne yoo ilaallee baay'ee barbaachisaadha siniin jedha dhugaa dubbachuufanii. Yeroo baay'ee yeroo naaree namni maaliif hojii waliin hojjetu keessatti dhiisatoo maatiidhuma keenya haadhaaf abbaa keenya obboloota keenya wajjin iyyuu walitti bu'aati jechuudha kan nuti jiraannu. Isaan kun immoo alagaadha jechuudha. Hojiidhaaf kan isaas fudhatanii hojii irratti walitti bu'uu dandeessaa. Sababa silkiitii walitti bu'uu dandeessaa. Kallattii adda addaatiin namni hojiin illee tarii akka carraa jechuudha. Namni hojjetu hariikatti hojiin hin bade waan ta'eef karaa sanas hariikatti badee ta'uu walitti bu'uu dandeessaa. Kanaaf iyyuu obsa godhachuun yeroo deebisuun namarra hin jiraannetti cal jechuun gurra tokkoon dhagaanii gurra tokkoon jalaa callisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo ta'uu baate immoo ba'anii bakka mana jijjiirrachuu yookaan immoo baduullee wayyasiniin jedha yookiin baasii bilbilachuu wayyasiniin jedha. Kanaaf adaraa keessanii aartanii jechuudha. Lubbuu namaa irratti harka keessan akka oliif fudhanne namni isinitti haa darbu malee namatti hin darbinaa isiniin jedha. Turtii keessa waan na wajjin gootaniif guddaa galatoomadha. Yaadni koo dogoggoraa yoo qabaate adaraa keessan na of galchaa isiniin jedha. Sababni isaayyuu kun yaada dhuunfaa kootii kan ta'edha isiniin jedha. Waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan naa tura. Subscribe godhaa warri haaraa dhuftanii warri kaan immoo like gochuu hin dagatinaadha. Bye bye.